Galanni Waaqayyoo haa ta'u, saba Waaqayyoo. Akkuma obboleessi keenya Almaa Usila nu dubbisee Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 1-9 dubbii Waaqayyoo dhageenyee turre. Maarqos immoo boqonnaa 16 lakkoofsa 6 irratti akka jedhe ergamaanichi taa'us waa inni jedhe. Inni immoo naatanii hin dinqifatinaa. Isin Yesuus nama Naazreet isa fannifamee ture barbaaddu. Innoo ka'eera asin jiru ilaa iddoo isaa isa ciibsanii turanii ilaalaa. Innoo ka'eera asin jiru. Innoo ka'eera asin jiru. Amen. Kanarratti isinitti dubbadha. Innoo ka'eera asin jiru. Addoon owwaalaa duwwaa hafeera. Amen. Seenaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjin Macaafni qulqulluun keessumatti wangeelaa arfan keessatti wanti gagalmaa'e baay'eetu jira. Garuu waan Maatiyos duwwaan galmeessee dubbii Waaqayyoo keessaa Maatiyoo 27 51-54 yoo dubbifattan Maatiyos duwwaan wanta qobaasaa galmeesse qaba. Yeroo baay'ee Synoptic Gospel warri jedhamanii sa tokko ni dhaalu Maarqos, Luqaas, Maatiyos wal dhaana yeroo baay'ee. Garuu kana Maatiyoo duwwaatu galmeesse. Gaafa Yesuus Kiristoos du'e kattawwan inda dayya'aniidha. Golgaan mana qulqullummaa gubbasii amma godaatti gadi tarsa'eedha. Owwaalan hin banamaniidha. Achi toloonni baay'een du'anii kan turan hin ka'aniidha. Magaalaa Yerusaalemitti ba'anii namoota danuutti mul'isaniidha. Kanaaf namoota baay'eedhaaf dhuga baatu ta'anii jechuudha. Inni du'aa jiraa achi immoo owwaala baname. Inni du'aa jiraa kattawwantu dadayya'e. Inni du'aa jiraa golgaan mana qulqullummaa sabaaf waaqa garaagara baase hin tarsa'e gadi. Erga guyyaa sanatti tarsa'ee jira. Maqaan isaa bara amma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Amen. Du'uun gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu keenyaaf mirkanuudha. Kanaaf du'aa ka'uu seexanni waan inni jibbu du'uu Yesuus miti. Kan inni dhaga'uu jibbu, kan inni dhaga'uu balaaleffatu du'uu isaa jibba miti. Reebamuu isaa jibba miti. Du'aa ka'uu isaa jibba. Du'aa ka'uu isaa dhaga'uu hin barbaadu. Yesuus du'aa ka'eera. Amen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amen. Namoonni warri isaa ajjeesisan, warri mana qulqullummaa hooggananii qarshii namootaaf kennanii owwaala eegsisaa turani. Akka namichi kun hin kaane gaafa guyyaa sadaffaan kaa'edhee himataa ture. Of eeggadhaa jedhaa turan. Utuu isaan achi dhaabatanii akka nama du'ee ta'anii Yesuus Kiristoos garuu owwaalli isa qabuu hin dandeenye. Ergamaan dhaqee irraa galagalche miti. Dhagaa isatti haguugamee ture irra taa'ee argitu. Garuu dhagicha galagalchee ka'e ilmi Waaqayyoo Waaqa jiraata. Amen. Akka namoonni du'aa ka'uu hubatanii fi Yesuus Kiristoos bara tajaajilaa ture waa'ee du'aa ka'uu kan mul'isu. Tajaajila isaa keessatti agarsiisaa ture saba. Mucaa Iyaariyoos du'aa kaasuudhaan dargaggeessicha isaa haadha isaa jalaa du'e. Abbaan qabu haadha duwwaa qabaa. Haati isaa owwaallachuudhaaf boo'aa utuu adeemanii
Yesus itti goree owwaalitti reeffachitti bu'eedha. Reeffatti yeroo bu'u kai dargaggeessa nanaasiinan jedhaaye du'aa kaafame. Kana du'aa miti. Jarreen kun lamaan utuun owwaalamin du'anii akka jiranitti du'aa isaan kaase. Garuu isa tortores kaasuu kan danda'u jireenyiif du'aa ka'uun akkasa ta'e mirkaneessuudhaaf waa'ee du'a obboleessa keenya Alaazaar irratti argame isa tortore isa guyyaa arfaffaa akka inni du'aa kaase seenaa keessatti beektu. Warra du'anii owwaalamin jiran du'aa kaase miti. Warra owwaalamanis owwaalamanii irraa baasa. Hin waameedha. Dhagaarraa galagashaa hidheeti Alaazaar kottu as ba'i jedheedha. Warri du'an sagalee isaa dhaga'u. Mukooliin sagalee isaa dhaga'u. Galaanni sagalee isaa dhaga'a. Horiin sagalee isaa dhaga'a. Harreenis wanti sagalee isaa nageenya hin jiru uumamni hundinuu sagalee isaa dhaga'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Mukarraa afaan nagarru, gurra nagarru, ija nagarru. Googi yeroo inni ittiin jedhu garuu dhageessee googdeedha. Yordaanos maal argitanii baqattaniidha. Lagdi jalaa baqata. Isa hin argaa. Kanaaf gooftaa du'aa ka'uuti ilmi Waaqayyoo Yesuus. Du'aa kaase. Harragaa maa inni du'aa ka'uun gaaffii qabnuufi du'aa ka'uun jireenya owwaala garasiiti. Jireenya owwaala gama. Du'aa ka'uun abdii tolootaati. Seexanni waldaa Qorontos kan inni ittiin akaa'aa ture keessaa tokko du'aa ka'uu waan jedhamu hin jiru jechuudhaan barumsa sobaatu lixeechi. Du'aa ka'uun hin jiru jennaan Phaawulos Qorontos dura boqonnaa 15 waa'ee du'aa ka'uu waa'ee qamadiin lafa dhoftee du'uu ishee achi booddee ka'uu qummaaduu ishee fudhateetti dhugaa ba'a. Obboloota ko abdiin keenya jiraataadha. Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Kanaafi amanannaan keenya hundinuu isarratti dhugaadha. Kana Waaqayyoon galateeffanna. Har'a ganama kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatiin jireenya keenya waan inni harkaan qabachiise waan shanan itti meetan gara raawwataatti fida. Maalluu godhe du'aa ka'uunsaa? Inni jalqabaa du'aa ka'uun ilma Waaqayyoo kan inni godhe Qolaasaayis boqonnaa 1:13 irra jira. Nan dubbisa. Waan inni nuu kenne. Inni kun gaa Kiristoos. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baase. Gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baase. Ameen, 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 ameen. Ameen. Aboo dukkanaa jala turre. Warra dukkanaa cuucee aboon dukkanaa seexan jechuudha. Abbaan dukkanaa yookiin immoo aboon dukkanaa seexana. Ilmaan namaa hundinuu akka jannata Eden keessatti uumamanii jiraataa turaniin viiktariidhaan jiraatu. Olaantummaan gararraa isaanii ture. Waaqayyoo Waaqa jiraataa duwwaadha. Garuu booddee seexana wajji wal quunnamuudhaan aboo isaanitti kenname aboo jireenyaa harkaa fuudhe. Jireenyi isaanii du'atti jijjiirame. Ulfinni isaanii salphinatti jijjiirame. In salphate namni wal qaana'utti ka'e namni. Aboon harkaa fuudhame. Du'a jala oole. Ulfinni salphinatti jijjiirame. Namni wal baqate. Kana hundumaa kan fashaleesse gaa abbaa dukkanaa Diiyaabiloos. Kanaafi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni jedhu gaa Yesuus aboo dukkanaa jalaa nu baase. Waaqayyo Addaamiif Hewaaniin yeroo uume biyya lafaa irratti guutummaa isaa irratti bitaa'e biyya lafaatti kenneedha.
garuu seexanni sana nama dubbataa ture kana raawwachuu isaatiin waan inni godhee agarra. Aboo bittaa aboo laantummaa isaanirraa molqame. Eewu jala galee gooftaatu dubbate wangeela Yohaannis 12:31 irratti. Wangeela Yohaannis 12:31 irratti akka jedhe yeroon firdii biyya lafaa kanaa amma inni hamaan biyya lafaa kana seerratu amma gadin gatama jedhe. Dhageessanittu yeroon firdii biyya lafaa kanaa amma inni hamaan biyya lafaa kana seerratu gadi gatama jedhe. Isa biyya lafaa seerratu የዚህ ዓለም አለቃ የዚህ ዓለም ገዥ ኢሳ ብየ ለፋ ሴረቱ አመ ገዲ ገተመ ማሊን ገተመ ገዲ ዱዳ ዱአከው ለዋቀዮቲን ገዲ ገተመ ያቦንሳ ሃሌሉያ አሜን no more victory for Satan over days ዋቀዮ ሚለከኛ ጀለካይረ ጀለጋሽራ Amen. Hallelujah. Victory kana jiru caalun jiru ga. Inni biyya lafaa kana seerratu abbaan dukkana gadi gatama. Duusaatiif du'aa ka'uusaatiin gadi gate ilmi Waaqayyo Waaqa jiraata. Kanaaf anaaf immoo maal godhe haboosaa jalaa nu baaseedha. Eessa nu kaa'ee jalaa nu baase mataa isaarra nu ejjechiise Waaqayyo. Amen. Maqaa Waaqayyo barabaraan kan eebbifame haa ta'u. Hiyyadattu waan Yesuusin jedhe. Yeroo Yesuus soomaaf sagadaan kadhataa ture sanatti waan sadii inni qore keessatti tokko tulluu irratti ol baaseedha. Biyya lafaa guutummaa isaatti agarsiiseedha. Kuftee onaa sagadde kana hundumaa siin kenna jedheedha. Ulfina isaa. Waaqayyo Waaqa kee duwwaadhaaf sagadi jedhamee caafameereedha. Gooftaan obsaan malee egaa duuduu ka'uusaa egaa. Baay'ee irratti hin dubbanne wanta extra. Garuu gaafa inni du'ee du'aa ka'u Yesus Kristos xoofoon ilmaan namaa salphinaan dhugan sana xoofoo du'aa jechuudha ofitti fudhatan sana ofii isaatti ilmaan namaa bakka bu'ee dhuguudhaan xoofoo addaa sana ofitti fudhachuudhaan aboo inni irratti qabaataa ture sana harkasaa keessa dachaasee fuudhe ilmi Waaqayyoo. Halleluuyaa. Maqaan isaa barabaraan eebbifamu. Aboo du'aan nama doorsisu sana. Aboo sana fuudhee tarkaa isarra nu ejjechiise gaa seexana nu ejjechiise. Waaqayyo Waaqa kee duwwaadhaaf sagadi jedhamee caafameera duwwaa miti. Du'ee du'aa ka'uusaatiin isarra nu ejjechiise ilmi Waaqayyoo. Elalaga abonsa humnisa anaaf hunda ijoollee Kiristoos ta'an dhiiga Kiristoosii warra bitaman warra victoriin kun mana isaanii irratti mo'e victoriin kun mo'ichi kun jireenya isaanii irratti mo'e hundumaa irratti hin ejjetu gaa abonsa hin jiru bakka hin fuudhe harkaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos Wangeela Luqaas boqonnaa 9 irratti sani dubbataa ture yaadattu. Luqaas boqonnaa isinin dubbisa. Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irratti akka jedhe Yesuus bartoota 12 walitti waamee seexanoota akka baasaniif dhukkubsatootas akka fayyisaniif humnaaf aboo isaanii kenne. Mootummaa Waaqayyoo halallabaniif kan dhukkubsatanis afayyisaniif isaan ergeedha. Inni isaaniin karaadhaaf homaa hin fudhatinaa. Ulee qabattanis hin deeminaa. Amma waa'ee abootiif humnaatiin isin taasisuu barbaade lakkoofsa 2 mootummaa Waaqayyoo halallabaniif dhukkubsatoota baasaniif ergeedha. Lakkoofsa 1 irratti immoo
bartoota 12 walitti qabee seexanoota habaasaniif dhukkubsatootas hafayyisaniif humnaaf aboo isaanii kennedha. Agartee gaafa du'aa ka'uu booddeegaa aboon kun jabinaan ejjete jireenya isaanii keessatti. Kanaaf amma humna uffattan ittiin bayinaa magaalaa Yerusaalem keessaa du'a erga du'aa ka'ee booddee hafuurri qulqulluun mirkanuu du'a ka'uu ilma waaqayyoon ni ta'e. Ilmaan namarraa firiidamiidhaan buufachuudhaaf ilmaan namaa wajjin ejjechuudhaaf fedha waaqayyoo ta'e. Attamitti fedhe waaqayyo salphina ilmaan namaa Yesuus irra kaa'uudhaan du'a ilmaan namaa Yesuus irra kaa'uudhaanitti gatii namni walaba ba'eef hafuurri qulqulluun namaa wajjin jiraachuudhaaf akka garaa isaatiitti balballi nurratti baname maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Seera uumamaa boqonnaa 6 irratti hafuurri koo namarraan ta'uudhe. Amma garuu waaqayyoon kan garaa ciibsu, waaqayyoon kan garaa quubsu, baasiin du'aa baafamu, dhiigni dhangala'ee owwaalamee achi du'aa waan ka'eef hafuurri qulqulluun gara koof gara kee dhufee birmadummaa nama dubbadhe kana gaa aangoo seexanarratti aangoo keenya akka mul'ifnuuf hafuurri qulqulluun nu wajjin ejjechuudhaaf waaqayyoo fedhasaa ta'e. Ameen. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessa jira taanaan mataa isaarra ejjenne waan hin dhidhinneef hin qabnu gaa. Mataa isaarra nu dhaabe. Roomee 16:20 irratti waaqayyo waan inagaa seexana miilla keessan jalatti dafee hunkuteessa jedha. Roomee 16:20 waaqayyo waan inagaa seexana miilla keessan jalatti dafee hunkuteessa jedha. Kanaafi inni jalqabaa haboo dukkanaa jalaa nu baase. Du'aa ka'uunsaa waan inni fide inni hangafti haboo dukkanaa jalaa baate. The greatest victory. Wanti guddaan moo'ichi waldaa kiristaanaatiif kenname haboo dukkanaa jalaa baafamudha. Aangoo seexanaa jalaa baafamudha. Galanni waaqayyoof bara baraan haa ta'u. Inni lammaffaa hoomaan inni lammaffaa amma waa'ee haboo dukkanaatiin nan dubbadde waa'ee seexanaa inni lammaffaan immoo du'arratti haboo nuu kenne. Du'a Ibroota boqonnaa 2:14-15 irratti bara isaanii hundumaa jedha. Sodaa du'aatii warra rakkatan hundumaa walaba baasuudhaaf jedha. Ibroota 2:14-15 warra bara isaanii hundumaa sodaa du'aatiin qabamanidha. Ijoolleen kun fooniif dhiigaan akkuma ta'an inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma isaanii ta'ee du'a isaatiin seexana isaa humna du'arratti qabu balleessuudhaaf nama ta'e. Warra du'aan sodaachisuudhaan bara isaanii guutummaatti garbummaa jala jiraatan hundumaa birmaduu baase. Innoo itti fufee jira gaa. Itti fuftanii dubbifachuu dandeessu. Garuu warra du'aan duuni sodaachisuudha lakkoofsa 15. Warra du'a sodaachisuudhaan bara isaanii guutummaa garbummaa jala jiraatan hundumaa birmaduu baase. Ibroota boqonnaa 2:14-15 bara isaanii hundumaa sodaa du'aa jala warra jiraatan birmaduu baase. Duun obboloota koo lafa dhaqe hundumaatti keessummaadha. Namni du'aa wajjin wal baree du'a keessumsiisu hin jiru. Warri funyoo fudhatanii laga dhaqanii du'icha barbaadanii miti. Rakkina nu quunname jalaa hin baanaa jedhanii achitti fiigu malee. Amma garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara isaanii hundumaa sodaa du'aa
warra qabamanii turan birmaduu baasuudhaaf jedha. Du'aa wajjin wallaansoo wal qabeedha. Du'aa wajjin duuni cimaadha. Baay'ee sodaachisaadha duun. Namni waan hundumaa miijanee simachuu hin danda'a. Namni du'a simatu garuu hin jiru nama keessaa. No one welcome days hin jiru. Amma gaa seexanni maaliin nama sodaachisaa ture barasaa? Du'an duutu jedhee namni akka du'u taasise. Erga namni cubbuutti kufee booddee immoo du'aan nama sodaachisutti ka'e. Shinajjeesaa beekadhu. Hinduutaa beekadhutti ka'e. Amma gaa Yesuus Kiristoos du'aa wajjin wallaansoo qabuudhaan isa du'arratti aboo qabus du'as karaarraa fenqelaachisee kaaseera. Eenyu harka jiraree amma aboon du'aa? Daagim nu dubbisa mul'ata 1:17. Mul'ata 1:17. Harka jira aboon du'aa yookiin immoo bantuun du'aa harka jiraree? Inni ittiin nama sodaachisaa ture. Inni namni yeroo hundumaatti wareeru. Hamma irratti wareera nam hundumti keenya sodaan. Amma addunyaan maal godhaa jira? Wareeree manatti gallee maal baqanna? Addunyaan maal baqa mana ofitti qollofee gale? Fira baqatee, ollaa baqatee, lammii baqatee maaliif galee manatti? Du'a sodaadha. Duuni sodaatama. Hirrommisiisa nama. Mee dubbisi daage. Yommuun isa arge akka nama du'ee nagaamay? Yommuun isa argee akka nama du'ee miilla isaa jalatti nan kufee inni immoo harka isaa mirgaa narra kaa'ee hin sodaatin inni duraa inni booddees anaa inni jiraatus anaa takkallee du'een ture amma garuu kunoo baraa hamma baraatti jiraachuuttan jiraa du'arratti balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis ani gooftummaa qabaa. Ameen. Ameen. Du'arratti iddoo warra du'anii banuudhaaf jedha. Abbaan gammachiis inni maariifis garuu bantuun isaa kunoo na harka jiraa jedhe. Kunooti jedhe. Amma inni nu dubbise immoo bantuun isaa harka jiraa jedhe. Balballi warra du'aniis duunis kunoo du'een ture. Amma garuu rajjedheen jiraachuutti dhufeera. Innoo duraanuu jiraataadha. Siin jiraachisuudhaaf obboleettii koo obboleessa koo anaan jiraachisuudhaaf ilmi Waaqayyoo kokkee du'aan rajjeteera. Ameen. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Egaa maal jettaree si'achi irratti dhaadattaka ergamicha wajjin Qorontoosa duraa nu dubbisi dabali 15 54 amma 57 inni dhaadanna. Qorontoosa duraa 15 54 amma 57 nu dubbisa ammas. Amma gaa erga bantuu du'aa harka isaatti fudhate ta'e erga duuni sanitti nu sodaachisaa ture seexanni sanitti nu sodaachisaa du'e du'icha konkeer godhe erga harka isa jala gashee maal jedhu ergamoonni gaa maal jedhani mee dhagaa. Wanti hin banne iddoo wanta badu kanaa yommuu bu'u wanti hin duune iddoo wanta du'u kanaa yommuu bu'u inni duuni badduu ba'ee moo'ichi argameera. Ammas immoo moo'ichi kee meerree yaadu'aa arfiin kees meerree yaadu'aa jedhamee caafame fiixaan ba'eera. Arfiin du'atti nama oofu cubbuudha. Cubbuu kan humna godhachiisus seera. Waaqayyo isa karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos moo'icha nuuf kenneef immoo galanni haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u gaa. Amma maal jedhe gargamichi? Meerre arfiin kee yaadu'aa. Meerre moo'ichi kee yaasiyool jedhanii kan isaan hiika isa lammaffaan warri kani du'aa jedhan lachanu. Meerre reega moo'ichi kee yaadu'aa. Meerre waraansi kee yaadu'aa isaan jedhan yaasiyool jedha. Isaan ittiin nu sodaachisu. Isaan ittiin nama wareersu. Ilmi Waaqayyoo
harka seexanaa harkaa fuudhee miilla isaa jala kaa'e. Kanaaf Ameen. waldaan kiristaanaa warri Yesuus Kiristoosiin amanatan du'attachi darbu miti. Riqicha sana keessa darbu malee gara jireenyaatti achi ce'uudhaaf karaan gara biraan hin jiru. Qaama kanarraa kanatti ittiin baatu hoo jiraate du'a isa jedhamee waamamu sanadha. Du'a bifa sadii jira jedheetan gaafa jimaata isinitti miira galgal. Du'a qaamaa, du'a lubbuu, du'a bara baraa. Du'a qaamaa, du'a hafuuraa, du'a jireenya isa bara baraa, du'a isa bara baraa. Amma gaa immediately namarra kan ga'e akka cubbuu hojjetanii du'a hafuuraatu irra ga'e namarra. Du'i qaamaa booddee dhufe. Duuni bara baraa ammoo achumaan itti fufa. Ilmi Waaqayyoo gaa du'a qaamaan oolche miti. Qaamaan du'e gatii ta'eefin. Qaamni kuni biyyoo irraa ni dhufe biyyootti yeroo deebi'u inni jiraataan identitiin keenya inni dhugaan inni riil ta'e keessa keenya keessa jiru in darba riqicha ce'ee gara jireenya bara baraatti maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf faarfataa du'attacha deemanii. Ilishaa du'attacha deemanii boolla leencaatti ishee darbataman abiddatti ishee darbataman. Leenca beela'eetti ishee agataman eerlii kiristaan charchii yeroo dubbifnu. Faarfataa weeddisaa hooqubaa dhiyeessaa kan isaan acha deemaniif Waaqayyotu arfii du'aarraa karaa Kiristoos Yesuus isaan ejjechiise. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame ta'u. Sadaffaa dafee deemaa. Inni sadaffaan maalluu godhe du'aa ka'uunsa isa jalqabaa aboo dukkanaarra nu ejjechiiseen jedhe. Ni lammaffaa aboo du'aarra nu ejjechiiseen jedhe. Inni sadaffaan kun immoo waa inuu fide. Nama yeroo uume Waaqayyo akka bifa isaaf akka fakkeenya isaatti uume. Imeejiin kun maayin fakkeenyi kun maayin Waaqayyo qulqulluu yeroo ta'u qulqulloota godhee nama uumuu isaati. Waaqayyo jiraata yeroo ta'u nama jiraatota godhee uumuu isaati. Bifa Waaqayyo kana turraa mool qabee gaa namarraa. Inni sadaffaan Roome 8 baasii nu dubbisi 29. Inni sadaffaan kun egaa gooftaan keenya Kiristoos Yesuus du'aa ka'uu isaatiin waldaadhaaf fide maa inni wettanii bifa isaa deebisee nutti uwwise. Meen nageenya lakkoofsa 29 30 Roomee attamitti akka bifa isaa uffatte mee dhaggeeffadhu gaa. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'atee fakkaatti ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera. Warra waame immoo qajeelota isaan godheera. Warra qajeelota immoo Ameen ameen. Meera deebi'ime. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'atee fakkaatti ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Agartanii? Fakkaatti ilma isaa Yesuus Kiristoos akka ta'aniif yaadaan isaan qabeedha. Fakkaatti isaa. Amma gaa imeejii sana nuti deebisee Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Fakkaatti ilma isaa akka qabaataniif jedha. Maaliin? Aasaa keenyaan. Maaliin? Adeemsa keenyaan. Maaliin? Jireenya keenyaan. Maaliin? Abdii keenyaan. Fakkaatti ilma isaa qabna gaa biyya lafaa keessatti nuyi. Jireenya nurra jira. Ameen. Ameen ameen. Qulqullummaatu nurraa dubbifama. Tola isaatu nurraa mul'ata. Jireenya nurraa dubbifama. Kanaaf fakkaatti ilma isaatu jira jireenya keenya keessa. Hallelujah. Ameen. Cubbuun nurraa molqe. Amma garuu tola Kiristoosiin uffanneerra. Kanaaf bifa isaa qabna gaam. Kiristoos obboloota baay'eedhaaf fakkeenya ta'uudhaaf namummaa kana gatii uffateef amma gaati namummaa qulqullaa'e namummaa Waaqayyoof jiraatu namummaa Waaqayyo keessaan darbee dubbatu ta'uu keetiin bifti Waaqayyoo sitti galagaleera. Bifti Waaqayyoo si keessaan darbuu jalqabeera jechuudha. Ameen.
kun obboloota koo, this is too deep. Dubbifadhaa waan nama sadanuu obboleessa koo dubbisiise. This is too deep. Kun hubannaa hafuurri qulqulluu gara jireenya keenya yoo fide malee baay'ee salphaa miti. Warri Kiristoos keessa jirru har'a bifa kana deebifnee uffanneerra. Kanaafi har'a eenyuyyuu kanatti dhiyaachuu hin dandeenye gooftaatti dhiyaannee haasofsiisuu kan dandeenyeef eenyutti dhiyaachuu hin danda'u. Museen maaloo si arguun barbaadanaan hin danda'amu jedheen. Hin danda'amu jedhe. Dandeessee nan argitu jedhe. Meenan darba dudduuba koo argitallee malee kattaa keessa si dhoosseessayyuu kattaa keessa si kaa'a. Kanaachi hin danda'amu jedhe. Kattaan inni keessa nu kaa'e sun Kiristoos Iyesuus ilma Waaqayyooti. Kattaa jireenya. Isa keessaa dhuganii kattaan sunis Kiristoos tureedha Phaawulos. Kattaa sana keessa nu kaa'e tarraa karaa isaa Waaqayyoon arguu dandeenyeerra. Karaa isaa Abbaa arguu dandeenyeerra. Anaan kan na arge Abbaa arge Filiphos ittiin jedhe. Kanaafi inni sadaffaa obboloota maayin Viktorii waldaadhaaf kenname. Ni jalqabaa aboo dukkanaarra nu ejjechiise. Ni lammaffaa aboo du'aarra nu ejjechiise. Ni sadaffaan bifa isaa nutti deebise. Bifa jireenyaa, bifa qulqullummaa Waaqayyo fuudhee nutti uwwise karaa Kiristoos Yesuus. Yeroo hafuura qulqulluu fudhattu, yeroo hafuurri qulqulluun jireenya kee keessa guutu immeejii Waaqayyootu si keessaa mul'achuutti qaba. Sirraan mul'achuutti qaba. Arfaffaa dafeen deema. Arfaffaa maalluu godhe du'aa ka'uunsaa garaagarummaa Ayhuudiidhaaf orma gidduu ture distinction sana ayechi kaase Yesuus. Efesoon boqonnaa 2 nu dubbisa lakkoofsa 14. Efesoon 2:14-18 distinction kana okin immoo garaagarummaa ture sanatu tureera. Akka namni harka Waaqayyoo harka ba'een cubbuudhaani Waaqayyo gosa tokko filate. Gosichis gosa Abrahaam. Gosa kanaanii biyya lafaatti obbeessisuutti ka'e Waaqayyo. Ayhuudii kanatu qomoo filamaadhaa jedhame. Abrahaamiin waamee akkasittiin jedhe. Abrahaamiin karaa kee qomoon biyya lafaa hundinuu hin barrakam hin eebbifamu. Qomoon biyya lafaa attamitti egaa sanyii keetiin immoo jedhee dubbatachumatti. Sanyiinsaa Ayhuudii keessaa kan dhalate ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha. Haa ta'u malee baroota dheeraa keessatti warra Ayhuudiidhaaf ormoota gidduu addummaa guddaa ture egaa. Gosa Waaqayyoo warra jedhamanidha isaan. Nummoo dhalootaan gosa Waaqayyoo warra hin taane jedhamne. Mee nu dubbisi daage. Kiristoos nagaa keenyaa inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudota hin ta'in Yihuudotas lamaanuu tokko godheera. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboommotaaf toora seera sanaa namootarraa kaase. Fannoo irratti bu'uudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkootti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatiin diinummaa balleesse. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti isaan warra dhiyoo turanittis misraachoo nagaa lallabe. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaasaa akka itti abbaa bira geenyu qabna. Ameen. Keenyan diinummaa diigeereetii jalqaba. Inni nama nu dubbise. Keenyan diinummaa keenyan dildi jechuudha. Gimbii sana keenyan diinummaa diigeedha. Attamitti qaama isaa kanaan maal jedhe Yesuus Kiristoos gimbii kana jigsaa annan kaasaa gaafa guyyaa sadaffaa gimbii qaama isaatiin itti gaa keenyan diinummaa sana achi calaa selmi Waaqayyoo. Amma gaa garaagarummaa ture.
warra nan qabatan birat warra nan qabanne kan jedhamtanidha. Lamaanu qaama tokkoon Yesuus Kiristoositti namummaa haaraa tokko kan isatti tolu gochuudhaaf jedha. Ayuudii ta'uu isaatiin garaan laafamuuf, ormi akka kofa keessan immoo orma ta'uu isaatiin kellaa alan jiru amma. Ayuudiinis ormis Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin keenyan diinummaa diigamuudhaan tokko nu godheera Waaqayyo. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf egaa Ayuudiin hin jiru, iskutees hin jiru, garbichi hin jiru, inni walababaan hin jiru, dubartiin hin jiru, dhiirri hin jiru. Hundinuu Yesuus Kiristoosiin tokko ta'aniiru. Ameen. Galaatiyaa 3:28-29 irraa hin jiru gaagamaaf gamummaan. Agartee amma gaadur karaa isaanii biyyi lafaa ofitti araarsa ture. Karaa Ayuudii Oromoo ofitti fida ture Waaqayyo. Isayyuu distinction hin jira. Yeroo dhaqanii nan qabannaadhaan Ayuudii ta'an iyyuu mana qulqullummaa keessatti iddoo tokko hin ta'ani. Amma gaa kana hunduma isaatti calaasuudhaan hunduma keenyatti maal kennee? Qorontos isa lammaffaa 5:20 nutti kenne. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsi 20 akka jedha. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyos karaa keenya isin dhageessifata. Karaa keenya Waaqayyo taraaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isin kadhannaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma maal jedhe jalqaba King Jamin, we are an ambassadors of Christ. Bakka bu'aa Kiristoos taanee araaramaa jennaadha. Amma gaa inni Ayuudiinis inni Ormis karaa Yesuus Kiristoos namummaa haaraa uffachuudhaan jireenya du'aa ka'uu kana keessaa qooda qabaachuudhaan ormoota warra alatti hafanii jiran Ayuudii haa ta'u Ormaa haa ta'u Yesuusin kan hin qabne hundinuu kellaadhaa alatti hafe. Amma gaa karaa keenya dhageessifata Waaqayyoo. Waaqayyo taraaramaa jennee bakka Kiristoos buunee sin gaafannaa. You are entitled, my fellow brothers and sisters. Aboo sitti kenne entitled taate. Aboo amma walaba si baasuu bukkee darbeeti. Walaba ba'uu bukkee baate darbartee warra kaan gara Waaqayyootti warra dhiyeessan warra fidan si taasiseera. Kana ta'uudhaaf qeesii ta'uun sirra hin jiru, abbaa wangeelaa ta'uun sirra hin jiru. Mucaa Kiristoos, intala Kiristoos, ilma Kiristoos ta'uun si ga'a. Dhiiga isaan dhiqattee hafuura qulqulluun guutamuun si ga'a. Kanaan egaa distinctionii kana achi calaaseeti sittis aboo mucummaa sii kennee akka warra kaan gara isaatti dhiyeessituuf Waaqayyo entitled si godheera yookiin immoo si muudeera kanaan. Shanaffaaf isa dhumaa. Tokko tokkoon yaadattu yaada waan an jedhaa oole. Ni jalqabaa maaliidhaan isiniin jedhe? Inni jalqabaa aangoo dukkanaa jalaa nu baasee nu hojjechiiseen isiniin jedhe. Ni lammaffaan aboo du'aa jalaa nu baaseen isiniin jedhe. Inni sadaffaan maal jalaa nu baasee? Sadaffaan gooftaan bifa isaa bifa ilma isaa Yesuus Kiristoos nutti uwwise isa nurraa molqame sana. Inni arfaffaan immoo distinction aboo Ayuudiidhaaf orma gidduu ture achi calaasuudhaan eejentii isaa si godhate, ambaasaadara isaa si godhate. Inni shanaffaan du'aa ka'uu isaatiin aboo yookiin immoo abaarsa seeraa jalaa si baase. Kolosaayiis 2:13 dubbisi daake.
Qolaasaayis 2:13-14 amma obboleessi keenya baafatutti ilaagaa abaarsa seeraa jalaa nu baasee jedha. Seerri iddoo lamatti rama kana qabaddaa hundumti keessan. Tokko Ten Commandment isa jedhudha. Inni gara biraan immoo Ceremonial Law kan jedhamudha. Ceremonial Law inni jedhamu kuni akkuma gaafa waa'ee dibataa isinitti taasa'ee zayitiidhaan niqannaa seera qulqulleessuu raawwachuu kakuu moofaa keessaa kan kana fakkaatan baay'eetu jira. Ceremonial Law dhiqatan malee gara maaddiitti nyaatanii kanaan ayuudii Kiristoosiin kataa turanii warri Fariisota kana hunduma isaa waa inni godhe nutti dubbata abaarsa seeraa isa jedhu. Mee dubbisi yaadu. Isinis irra daddarbaa keessanii fi dhandha qabaa dhabuu foon keessaniif hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akkasiin Kiristoosii wajjin jiraatoo taatan godheera. Irra daddarbaa keenya hundumaas nuuf dhiiseera. Wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Iddoo isaatii maal godhee? Balleesseera. Cinqaarsuudhaan fannoo irratti cinqaarsuudhaan achi kaase achi calaase. Seera lamaanuu jala jirra miti. Seera kamiyyuu Ceremonial Law haa ta'u Ten Commandment haa ta'u jalaa baaneerra. Dur isan mataa keenya irra jira isaan geggeeffamna. Hin hatin jedhee, hin ejjin jedhee, hin ajjeesin jedhee, kana jedhee, kana jedhee, kana jedheedhaan bulla. Amma garuu isaan bulla miti. Ayyaana Waaqayyoo jala nu gashe Waaqayyo fuudhee karaa Kiristoos. Ameen. Ameen, ameen, ameen. Amma gaa hin ajjeesin hin ejjin isa jedhutu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo keessa yeroo lixxu hin ajjeeftu. Ayyaana Waaqayyoo keessa yeroo lixxu hin ejjitu, hin sobdu jechuudha. Hin sobdu, hin hattu. Ayyaana isaatu fuudheeti humna seera gararraa nu kaa'eera. Yeroo ayyaanni nuti xinnaatu seera kanatu gaa nu hoogganuutti kaa'a. Yeroo ayyaanni namatti xinnaatu yeroo namni kadhannaa isaatti dadhabee jireenyi isaa mudukaa deemu ala isa jechisiisutti kaa'a. Ala yeroo jechuutti ka'ugaa seeraan hoogganamuutti kaana. Kanaaf seera kakuu moofaa keessatti Yesuus wangeela Maatiyos 5 keessatti an seera achii kaasuun nufe miti raawwachuun nufe malee. Nuu raawwate malee achii kaase miti. Ten Commandment hin ajjeesinii hin hatinii nuu raawwate. Warri ayyaanattiin inni raawwate kan of keessatti yeroodhaan guutamanii aboosaa gararraa deddeebi'u. Waa'ee ajjeesii dhimma isaan qaban isaanoo isaa ol jiru. Hin ejjiniin dhimma isaanii miti isaanoo isaa ol jiru. Ayyaana jala malee seera jala jiru wanti. Yeroo ayyaanni nuti xinnaatu garuu aboo seeraa jala galla. Kanaaf Waaqayyo karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatiin aboo seeraa jalaa nu baaseeti isarra nu kaa'eera. Eenyuyyuu seera raawwachuudhaan Waaqayyoon hin gammachiifne. Eenyu tokkoyyuu biyya lafaa kana irratti. Kanaaf gooftaan keenya yeroo fannoo irratti du'e cinqaarsee karaarraa kaaseere. He satisfied the demand of God. Waan Waaqayyo nurraa barbaada. Waan Waaqayyo si fayyisuudhaaf qualify nu godhu. Yesuus Kiristoos lubbuusaa fannoo qaraaniyaa irratti dabarsee kenna. Kanaaf seeraan hoogganamta miti egaa ayyaana Kiristoosiin hoogganamta malee. Galanni isaa aboosaa jalaa nu baasee Waaqayyo. Kanaaf obboleettii seetti neeressee aboo dukkanaa jalaa nu baasee humna du'aarra nu ejjechiisee bifa Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus deebisee nutti uwwisee Ormootaaf Ayuudii jedhamnee garaa baafamnee kakuu moofaatti kan turre distinction sana achi kaasuudhaan hunduma keenya entitled godhe. Intala Waaqayyoo ilma Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo jedhamnee akka waamamnuuf Waaqayyo aboo ammamii kan nuu kenne ilaalaa akkasumas jedha. Ergaa Yohaannis 3:1 irratti.
ijoollee waaqayyo jedhamne waamamne. Gama jirta miti gaa kellaa ala jirta miti gaa kellaa keessa tolsi gasheera waaqayyo. Kellaa araaraa keessa jirta. Kellaa jaalalaa keessa jirta. Eegumsa waaqayyo jala si gashe Kiristoos. Haleluuyaa. Ameen. Kanaaf duuni sirratti hin ejjetu. Cubbuun sirratti hin ejjetu. Seerri sirratti hin ejjetu. Yoo waaqayyo abbaan kee ayyame malee kan caafii rifeensa mataa keetiitti bu'u hin jiru. Ilishii galateeffadhu waaqayyoon. Yoo mi'uuttaatanii jirtu ta'eyyuu ilishaa sin nagaan galateeffadhaa sin nagaan maqaan isaa bara amma bara baraatti eebbifamu. Anaaf daagin duwwaatu an mi'uutididha. Warri mi'uuti taatan isin nagaa Kiristoos. Galata gashaa fi ameen jedhaa. Aboo dukkanaa jala ba'uu keetiin humna du'aasii jilbeenfachiisuu isaatiin bifa waaqayyoo deebisee sitti uwwisuu isaatiin Ayuudiidhaaf orma gidduu isa ture diinummaan hundumaa calaasuudhaan atis intala waaqayyoo ilma waaqayyoo ta'uu keetiif waaqayyoon galateeffadhu. Abaarsa seenaa jalaa baatee kellaa araaraa keessa kellaa jaalala waaqayyoo keessa waaqayyoo si gasheera nu gasheera. Galanni waaqayyoof baraa amma bara baraatti haa ta'u. Ameen. Ruparana badina namas santoria. Hingalateeffanna gadi jenna. Rida lama yana namas. Orra baduna nama karala labora nana mantura la labos sandonia. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Riparana meetin no sheyada. Callu manjeda sini sundutti kesan cal jedati waanan sini dubbadde hunduma amma me yaada. Hallelujah. Me yaada. Kaera sinjiru misraacho duwwaa miti. Jireenya kee waan inni godhen sitti agarsiise. Kaera sinjiru duwwaa miti. Inni ka'e suni inni wala keessaa ba'e sun maal raawwate mana kee irratti warra nama shanan sitti dubbadde sirratti raawwate. Jireenya kee irratti raawwate mana kee irratti raawwate. Amen. Galata gashi Kiristoosiif galanni isaaf haa ta'u maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amen. Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Arfannaan jira laata yoo jiraate abbaan isaa qophaa'u ammanan kadhadhamee kanarrattan kadhachuu barbaada. Har'a obboloota ko aboon du'aa kan isin doorsisu yoo jiraate ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos cabsee irra jeteera. Amen. Doorsifamuun sirra jiru. Yeah. Seexanni mana kee irraa jireenya kee irraa bultoo kee irraa galaafateera ilmi waaqayyoo sirratti arraba baasuu hin danda'u. Amen. Hallelujah. Hin danda'u. Oh, hallelujah. Galata gashi. Hallelujah. Galata gashina. Yo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Baba dina la bosandunya. Hallelujah. Akkuma galateeffataa jirrutti faarfannaatti ceeneeti achas sin deebisa booddee lalisee ani miyuutii godha. Dalila dhageessaa? Nan dhagaa na dhageessu. Itti darbi gaa. Si dhageenya. Hallelujah. Mataa ishee. Hallelujah. Amen. Ni waaqayyoo ni galateeffanna maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u isa jaalala bara baraatiin nu jaallate kana waaqayyoo kana hin galateeffanna. Jaalala riyaa hin qabne jaalala daangaa hin qabne san jaallate. Hallelujah. Isa jaalala akkasii nutti agarsiise isa jaalala guddaa nutti agarsiise kana maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Amen. Aangoo du'aa jalaa nu baase humna du'aa jalaa isa nu baase. Hallelujah. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Amen. Hallelujah. Dubbii waaqayyoo sagalee waaqayyoo nutti dubbatameera obboloota ko. Nummoo warra yeroo hundumaa ayyaana isaa kana keessatti gadi ba'uun ol lixuun nuuf kan ta'e nuuf haa ta'u. Yeroo hundumaa ayyaana isaa keessatti eegamne warra jiraatu waaqayyo gooftaan immoo nu haa godhu. Hallelujah. Mee jaalala waaqayyoo yaadaa yeroo kana walii wajjiniin immoo waaqayyoon hin waaqeffanna jaalala guddaa sana jaallate kana
maal jaalalli akkasii jennee waaqayyoon immoo waaqeffannu walii wajjin. Haalleluuyaa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Rabba dina namos. Hallelujah. Oh, my Hallelujah. Amen. Mal jalal-kasi akkasumaan na jaalati. Amen. Mal jalal-kasi lubbu sanaaf laate. Amen. Mal jalal-kasi Hallelujah, Jesus. akkasumaan na jaalati. Mal jalal-kasi Hallelujah. lubbu sanaaf laate. Amen, Jesus. Mal jalal-kasi Amen, amen, amen. akkasumaan na jaalati. Mal jalal-kasi Amen, 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 amen. lubbu sanaaf laate. Amen, 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 amen. Mal jalal-kasi Amen, 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 amen. akkasumaan na jaalati. Amen, 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 amen. Mal jalal-kasi Amen, 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 amen. lubbu sanaaf laate. Faarfannaa godhate isa yeroo hundumaa faarfadhu. Jaalallee godhate isa yeroo hundumaa jajadhu. Amen. Sinjaalladha, 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 sinjaalladha. Faarfannaa godhate isa yeroo hundumaa faarfadhu. Hallelujah. Jaalallee godhate isa yeroo hundumaa jajadhu. Sinjaalladha, 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 sinjaalladha. Faarfannaa godhate isa yeroo hundumaa faarfadhu. Jaalallee godhate isa yeroo hundumaa jajadhu. Sinjaalladha, sinjaalladha, sinjaalladha. Amen. Sinjaalladha, sinjaalladha, sinjaalladha. Natti yaadatame iddootti na kaase. Amen, Jesus. Nama hawwaalame qotee bulaa baase. Yeroo namni miilaan dhaabatee waaqessu. Jilbaayyoon daa'imee kun gatii keen baasu. Anaaf jettee dhuftee gara biyya lafaa ansilaa badeera. Fira hiyyeessota barakkatoota gargaaraa ta'uu kee ija koon argeera. Anaaf jettee dhuftee gara biyya lafaa ansilaa badeera. Fira hiyyeessota barakkatoota gargaaraa ta'uu kee ija koon argeera. Anaaf jettee dhuftee gara biyya lafaa ansilaa badeera.
bira iyyeessota apparakkatota gargaaraa ta'uu kee ija koon argeera. Galatoomii gooftaa galatoomii galatoomii gooftaa galatoomii. Ati guddaadha guddaan olii ati jabaadha jabaan olii ati guddaadha guddaan olii ati jabaadha jabaan olii siif ta'a waaqeffamuuni siif ta'a leellifamuun siif ta'a waaqeffamuuni siif ta'a leellifamuun. Ati guddaadha guddaan olii ati jabaadha jabaan olii ati guddaadha guddaan olii ati jabaadha jabaan olii siif ta'a waaqeffamuuni siif ta'a leellifamuun siif ta'a waaqeffamuuni siif ta'a leellifamuun. Hallelujah. Amen. Gooftaa Yesuus isin haa eebbisu. Amen. Amen. Obboleettiko. Hallelujah. Adha maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Irratti dhangalaaseera Kiristoos. Inni waaqii hin qabne ilmi Waaqayyoo irratti dhangalaaseera obboleessa koo obboleettii koo. Rabababa diina namoo yaanana nama karra lalabaduuna namoo santuuriyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni waaqii hin qabne ilmi Waaqayyoo gadi dhangalaaseera. Inni waaqii hin qabne ilmi Waaqayyoo sitti dubbateera. Inni waaqii hin qabne ilmi Waaqayyoo si jajjabeesseera. Haleluuyaa. Jajjabaadheera inni seexanaan. Jajjabaadheera. Nan utaala Waaqayyoo duratti jedhiin. Haleluuyaa. 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 Galanni Waaqa irratti lafa irratti siif ta'a Yesuus. Nutti dubbatte saba keetti. Nu ijaarte saba keetti. Gooftaa bara baraa akka qummaannuuf, akka lalifnuuf, akka misnuuf ilma Waaqayyoo Waaqa jiraata. Jireenya keenya irratti bantii Waaqa bantee sagalee kee gadhiifte. Sagaleen kee yaa Waaqa boolla keessaa baasa. Sagaleen kee yaa Waaqa fayyisaa. Sagaleen kee gooftaa bara baraa jireenya qaxamee hiika. Sagaleen kee gooftaa bara baraa jireenya nama jaamaa bana. Sagaleen kee saduuqanaaf gurra kenna. Galgala kana yaa Waaqayyo sa'a booddee kana immoo sagalee jireenyaa, sagalee ulfinaa, sagalee guddinaa, sagalee jireenya bara baraatti nu seeksisu. Sagaleen kee Waaqarraa waan nurratti gadhiifateef si haa galatu. Amen. Rababa diina namoyya nana makara lalaba diina nana bootiya. Obboloota koo sababa adda warri qabdan waan himattan kan qabdan nan kadhadhama yeroo kana fuula Waaqayyootti dhukkubaa ta'u waan barbaachise ta'u yaaddoo ta'u ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessaa golgoleessee humnaaf jabinaan jireenya keenya qabata. Aangoodhaan jireenya keenya qabata. Waaqayyoo kadhadha sa'a booddee kana maqaa Yesuus Kiristoosiin kan sodaatan kan birratan haala adda addaatiin yaa Waaqayyoo kan yaaddaan yoo jiraatan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana humni du'aa ka'u Yesuus jireenya keenya irraa caccabsu. Humni du'aa ka'u Yesuus Kiristoos gola keenya tola galu. Humni du'aa ka'u Yesuus Kiristoos jireenya keenya haa qabatu Yesuus. Amen. Amen. Rababa diina nana lama tuura lala lama diina nana nama santuria. Rabadula lama diina nana nama sandara lala borra nana nama kara lala badia.
Ameen. Kale sana gargarte kambongori mosipeka yado Koi kabu jreen ko Maltanga inawa enko edene shakin kabu aswar kakeranjira jinse anang kabu Kale sana gargarte kambongori mosipeka Yado toko inkabu eniko siarka Malta inawa enko ede shakin kabu aswar kakeranjira jinse anang kabu Jako enna Ija konke wadu namarra Dagalen godadu gonkuma Gaf toko rukutena jamsa Iji kosumarra Kale sana gargarte Kambori mosipeka Adongo toko inkabu Jirka Malta inawa enko shakin kabu Aswar kakeranjira jinse anang kabu Amma adda baafannaa namoonni sodaan quunnamu namoonni amma daagimii wajjin xinnoo kadhannaa achi booddeen isinii kadhadha waan itti sardamnu badaan qabnu nyaataa hin qaqqabna in kadhanna obboleessa koo wajjin warri sodaan isin quunnamu kan fira keessanii kan lammii keessanii kan dhala keessanii kan eenyuyyuu haa ta'u warri sodaan jireenya keenya keessa jiru warri dhukkubni jireenya keenya keessa jiru Waaqayyo humna dubbii isaatiitiin hin cabsa jireenya keenyarraa. Ameen ameen ameen. Hin cabsa ilmi Waaqayyo Waaqa jiraata. Hallelujah. Maaliyyuu haa ta'u hin cabsa. Hallelujah. Dhukkuba dambizaati, dhukkuba onnee, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba maalii, dhukkuba nyaataa, dhukkuba maalii. Harka Waaqayyo Waaqa jiraata duratti diriirsina. He is in control. Ameen ameen. Humna isaatiin. Aboo sajala kan hin jirre jiru aboo sajala jira mee kana irratti lama in kadhanna buleessa koo wajjin kadhanna mee kadhannu hundumti keessa hallelujah Hallelujah. 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 hallelujah hallelujah jedhi daagim hello daagim Nan nagam amma unmute di ta'e. Hallelujah. An kadhadha. Hallelujah. Nan nagamai. Yesus bara baraan jiraataadhaati. 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 Gooftaa Yesus dubbiin kee akka dubbatu dhukkubsatoota isaanii hundumaa fayyiseedha. Hin fayyiftaati. Har'a humna fayyisu qaba dubbiin kee. Amen. Bara baraan humnatu keessa jira sagalee kee keessa. Humna du'aa ka'uu kee keessa humnatu jira. Humna du'a diigutu jira. Humna dhukkuba baqsutu jira. Humna jireenya namaarraa ba'aa galagashutu jira. Humna yaaddoo namarraa qolatutu jira. Humna sodaa keessaa nama baasutu jira. Humna gararraa qaba dubbiin kee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nan kadhadha yeroo kana hallelujah. 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 Du'a lubbuu nama oolchite, du'a hafuuraa jalaa nama baaftee, jireenya bara baraa namaaf laattee du'a fooniin dadhabdu ilma Waaqayyo. Har'a humna qaba sagaleen kee. Humna qaba dubbiin kee Waaqayyo. Dambizaati dhukkubi maqaa qabuuf hin qabne, dhukkubi garaa keessaa, dhukkubi mataa keessaa, dhukkubi dudda keessaa, dhukkubi onnee keessaa, kan kalee keessaa, kan garaacharraa, kan harka miillarra jiru. Oh, hallelujah. Humna kee gararraa kan ta'u hin jiru gooftaa Yesuus. Humna si caalee sirkaa kan ba'uu danda'u hin jiru gooftaa Yesuus. Humna jireenya namaa keessaa baqsuu danda'u qabda yeroo kana nan kadhadha. Hallelujah. 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 Orra bagata jahama kiya labagassa maqaa Yesuus Kiristoosin jireenya namootaa qabee kan jiru. Abdii isaaniitti dukkana kan huwwisee jiru yeroo kana.
jireenya yaaddoodhaan hudhee kan jiru yeroo kana jireenyi namaa yaa Waaqayyo walaallammiidhaan akka guutamu godhee kan jiru yeroo kana amantii namaa yaa Waaqayyo shakkii keessa kan gashu humni sodaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya saba kee gadi hadhiisu jireenya amantoota kee gad hadhiisu yeroo kana orra haba haja wagassa maqaa Yesuus Kiristoosiin akka gad dhiisu nan ifadha yeroo kana humna Waaqayyootiin akka cabu jireenya saba keetirraa nan ifadha yeroo kana humni du'aa haa cabu humni dhukkubaa haa cabu aangoon dhukkubaa haa cabu garaa keessa haa cabu sammuurraa haa cabu maqaa Yesuus Kiristoosiin kaanseriin haa cabu maqaa Yesuus Kiristoosiin HIV haa cabu yeroo kana dhukkubni kalee haa cabu yeroo kana jahaba hasakii laboorra baga nama janama kiya labaga gooftaa Yesuusin kadhadha gooftaa Yesuusin kadhadha gooftaa Yesuusin kadhadha hin qaqqaba harki kee hin qaqqaba humni kee hin qaqqaba yeroo kana yaaddoo keessa kan jiran hin qaqqaba harki kee hafuura qulqullu hin qaqqabda yeroo kana hin qaqqabda bira geessa saba kee walabummaa dhugaa laattaaf yeroo kana haleluuyaa haleluuyaa dhugaadhaan fayyina haa argu sabi kee of keessatti dhugaadhaan qabatamaadhaan fayyina haa argu sabi kee of keessatti haleluuyaa namarratti kana fagootti kana iddoo akkasitti kanatti ta'e asitti sanatti ta'e miti har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin humni fayyisu saba kee keessa haa darbu. Ameen. Humni fayyisu saba kee keessa haa darbu. Humni fayyisu saba kee keessa haa darbu. Jahaba sakiila laba ganto humnatu na keessaa ba'eette Yesuus humni fayyisu. Kiisa kiisa jooba gayya lalabassa maqaa Yesuusiin humni fayyisu haa ba'u yeroo kana. Humni fayyisu maqaa Yesuus Kiristoosiin si keessaa haa ba'u. Humni sagalee kee gadhiifameera humni sagalee kee dhufeera sagaleen kun dhukkuba hafunaanu saba kee keessaa sagaleen kun yaaddoo hafunaanu saba kee keessaa qabduun sagalee keetii hafunaanu rabajaa satti alabaganto pilladii rabajaan tanama kiya labagaassa maqaa Yesuus Kiristoosiin nan ifadha akkan jirre haa ta'u humni dhukkuba akkan jirre haa ta'u humni yaaddoo gooftaa Yesuus warratti dukkanaa irraa maqaa Yesuus Kiristoosiin dukkanni haa fagaatu yeroo si'achi ifa keetaa ulfina kootu si ibsa malee ji'aaf urjii akkasuma biiftuu mitiidha dubbiin kee ibsi jireenya saba kee ibsi jireenya saba kee ibsi jireenya saba kee ibsi jireenya saba kee gooftaa Yesuusin kadhadha warra hidhaman mana hidhaa keessatti gidiraa warra argan warratti cufame irraa balballi habanamu yeroo irraa habanamu maqaa Yesuusin namarraa bantaa gooftaa Yesuus namarraa banta kan namni namatti cufu kan haalli namatti cufu kan atmosfeeriin namatti cufu kan siistemiin namatti cufu namarraa galagashita namarraa bantaa gooftaa Yesuus fuula kee dura dhufna yeroo kana warra hidhaman sitti dhiyeessina warra mootummaan hidhe warra biyyi hidhe warra siistemiin biyyaa hidhe Waaqayyo takaallaa keessa warra jiran bilisummaa warra dhaban irraa haddiigamu yeroo kana hidhaan haciccitu hidhaan harkaan miillarraa haddiigamurraa maqaa Yesuus Kiristoosiin haleluuyaa 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 hin qaqqabda gooftaa Yesuus hin qaqqabda gooftaa Yesuus si amanna si amanna si amanna si amanna gooftaa Yesuus biyya keenya ilaali saba keenya ilaali yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin biiftuu haaraan haa ba'u biiftuu haaraan haa ba'u saba keenyaaf biiftuu haaraan haa ba'u saba keenya biiftuu haaraan haa ba'u gooftaa Yesuus paawuzaa kee irratti baatu gooftaa Yesuus dukkana namaa ririmsita yaaddoo namarraa dhidhimsita kan jireenya namaa haguuge namarraa konkolaachifta ba'aa ulfaatee gad nama qabe namarraa cabsita maqaa Yesuus Kiristoosiin caccabsi morma isaaniirraa waanjoo kuti hudhaa kuti morma saba keerraa gooftaa Yesuus harka keetiin nagaa kenni saba keetiif bilisummaa kenni saba keenyaaf yaa Waaqayyo warra dhukkubaan qabamanii jiran dhukkuba bara keessa adeemu golfaa kanaan warra rakkataa jiran cabsirraa maqaa Yesuus Kiristoosiin humni dhukkuba kanaa haccabu sabarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin haccaburraa maqaa Yesuus Kiristoosiin koronaa vaayirasiin haccabu yeroo kana humnisaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee Waaqayyoo dhufe kanaan hadiigamu daakuu haa ta'u gooftaa Yesuus jireenya namootaa gadi hadhiisu yeroo kana gooftaa galanni siif haa ta'u nu dhageessaa ulfaadhu
bilisummaa nuu labsite jireenya keenya keessatti nagaa hafuura qulqulluu dhangalaafteef galanni siif haa ta'u. Lafa yaa Waaqayyo humni keenya hin geenye harki kee hin ga'a. Lafa nu yaa Waaqayyo qabeenyaaf hin dandeenye ati hin dandeessaa Gooftaa Yesuus. Qixa hundumaa waan nu geesseef galanni siif haa ta'u. Alaaf mana keenya waan qaqqabdeef galanni siif haa ta'u. Fagoof dhiyoo keenya waan qaqqabdeef galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuus Gooftaa. Ameen. Ameen. Galanni Waaqarratti lafarratti bara baraan siif ta'a. Yaa Waaqayyo, kunoo yeroo sabni kee muddame, yeroo sabni kee gara keetti iyye Gooftaa bara baraa iyya saba kee dhageesse, garbummaa isaanii wanjoon itti ulfaatee yeroo itti addaa'e, iyya saba koo dhaga'een gadi bu'eette, iyya saba keetti dhageessa Gooftaa bara baraa, boo'icha saba keetti dhageessa Gooftaa bara baraa, wawwaannaa saba keetti dhageessa Gooftaa bara baraa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin saba Oromoo irratti yaa Waaqayyo jirma galagalee jiru, dhagaa irratti galagalee jiru, humni du'aa ka'uu kee dhagaa kanarraa kaasu. Waaqayyo jirma kanarraa kaasi ati saba kanarraa. Waaqayyo boo'aa jira, harqaa jira, wawwaachaa jira. Ola deemaatu yaa Waaqayyo karaatti citaa jira. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Yaa Waaqayyo ingaa jedhete ardii sanaan. Ingaa jedhi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Inni biyya sana keessa dhiiga soorratu. Inni hoogganaa yoo kiristaana ta'es, yoo kiristaana ta'uu baates, yaa Waaqayyo bara hundumaa dhiiga dhangala'aa biyya sana keessatti. Adaraasi kadhanna yaa Waaqa. Adaraasi kadhanna Kiristoos. Adaraasi gaafanna Gooftaa bara baraa. Saba kanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin gadhiifamuu na ta'uuf. Ameen. Masiichi yeroo dhufu kunoo warra deegotatti wangeela isaa labsaa, warra hidhaman hin gadhiifachiisa jedha. Warra hidhaa keessa turaniif warra loloosoon irra jiru loloosoo irraa cabsa jedha. Waaqayyo Waaqa jiraata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kana yaadachuun fedha keef jaalala kee yaada. Ameen. Fagoodhaaf dhiyoo kan jiran saba keenya. Diaspora biyya Awurooppaa keessa kan jiran, Awustiraaliyaa keessa kan jiran, Noorz Ameerikaa keessa kan jiran, Saawuzii eessayyuu kan jiran Gooftaa bara baraa addunyaa kanarra faca'anii maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga hoolichaatiin manni isaaniif jireenyi isaanii kan golgame haa ta'u. Ani Daawitiif jedhee garbicha koo Daawit maqaa kootiifis jedhee nan golga magaalaa kana Yerusaalemiin ittiin kennu ette Waaqayyo maqaa keessa jiraataadhaaf jedhii nu golgi ati. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Gooftaa qaamni keenya qaama keetii Kiristoos. Ameen. Jireenyi nuyi jiraannu kunoo ambaasaaderoota keetii nuun jedhaa dubbiin kee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan quba nutti buusuu danda'u hin jiraatin. Ameen. Kan quba nutti buusuu danda'u hin jiraatin. Ameen. Gargaarsi kee saba kee amarsu. Ameen. Warra har'a dhaggeeffachuudhaaf qooda dhabanii sababa adda addaatiin obboloota obboleettota maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati yaadadhu. Jireenya keenya hundumaa sitti ilaanna, torban kana sitti ilaanna. Borii qabnee soomaaf sagada fuula kee duratti qabaannu hundumaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Waaqayyo samii kana gadi fidu, nagaa Waaqarraa Waaqa keessaa maddu, jaalala Kiristoos keessaa maddu, waliigaltee Kiristoos keessaa maddu, badhaadhummaa Kiristoos keessaa maddu, nagaa Kiristoos keessaa maddu. Waaqayyo Waaqa jiraata biyya lafaatti agarsiisuu akka dandeenyu ulaan kee torban nurratti banamu haa ta'u. Ameen. Wajjin ta'e yeroon kana booddee jiru hundumtinuu ulfina keetiif haa ta'u. Maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Ameen. Akkuma mi'uutii taatanii jirtanitti, akkuma jirtanitti mi'uutii ta'ee ta'u kadhata Gooftaa waliin kadhannaa chi booddeessinan eebbisaa waliin kadhannaa sadi. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu,
jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti ta'u annu ga'u buddeena keenya har'aa nuu kenni yakka keenya nuu dhiisi nus kan nu akkanii akkuma diimnu orumsatti nun gashin amaan ooshi malee mootummaan hankeetiyoo humnis galannis barabaraan ameen karaa keessan gara waaqayyootti ol fudhadhaa eebbasaa fudhadhaa isinan eebbisaa ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli waaqayyo abbaa tokkummaan hafuura qulqulluu amma jalqabee amma barabaraatti gadi ba'uu keessanitti ulgaluu keessanitti isiniif maatii keessan hundumaa wajjin haa ta'u. Amen. Beeksisa hafeetu jira. Si'a tokko na dhageessu.